Oromoo Sport sagalee keessan dhaggeeffachaatti kan isin jirtanii sa'aatii ammaa kana yoo YouTube kana dhaggeeffachaa jirtan YouTube Oromoo Sport irra jirtu jechuudha. Akkam jirtu nagaan keessan eeggamaadha. Nagaan keenyas isin haadha qabu isiniin jenna. Har'as dhimma tokko irratti xiyyeeffannee dhufneerra. Dhimmi jalqabaa keenya guutummaan guututti kanaasofnu har'a dhimma taphataa tokkooti. Taphataan kun Premier League England keessatti keessumaa immoo Liverpool keessatti mo'atee The Egyptian King jedhamuudhaan kan beekamu Mohamed Salah Ahmed Galiiti kan nuti dubbachuudhaaf yaada qabanne. Mohamed Salah eenyudha? Mohamed Salah Liverpool keessatti mootii jedhamee ture amma Arne Slotin maaliif jibbame? Mohamed Salah yeroo Chelsea keessa ture, Mohamed Salah yeroo Roma keessa ture, Mohamed Salah yeroo Fiorentina keessa ture, Mohamed Salah yeroo Chelsea keessa ture, Mohamed Salah yeroo Basel keessa ture fi Mohamed Salah yeroo Al-Mokaolon keessa ture. Maal fakkaata ture? Akkaataan tapha isaa, akkaataan shaakala yeroo taasisu maaltu addasa taasisa? Amma maalifiin kilaboonni gurguddoo jedhaman isarraa abdii kutatanii isa fudhachuudhaaf hin barbaanne laata? Mo Salah balleessaa qaba moo Arne Slotitu balleessaa qaba? Mo Salah ammoo eessatti imaluudhaaf kilaboonni Saudi Arabiyaa waggaadhaan euro miliyoona 300 olitti tilmaamamu kaffalanii ofitti fudhachuu akka barbaadan dubbatamaa jira. Serie A Italy, Bundesliga Germany fi La Liga Spain keessallee kilaboonni gaaffiisaaf dhiyeessaa jiran hedduudha. Deeggartoonni Liverpool Anfielditti Mohamed Salah The Egyptian King yookiin immoo mootii warra Ijiptootaa jedhuun ni faarsu. Jaalatamummaan isaa hanga mandara Nagrig bakka dhaloota isaarraa kaase amma bakka jirutti amma Liverpool England keessatti jaalatamummaan isaa dabaleera. Kilaboonni Saudi Arabiyaa yeroo qarshii miliyoona 300 ol dhiyeessaa fi turanitti Liverpoolin Anfieldiin dursee Liverpool gadi dhiisuu akka hin barbaannee fi deeggartoota Liverpoolin gaddisiisuu akka hin barbaanne irra deddeebiidhaan dubbachaa ture. Trent Alexander-Arnold yeroo kilaba keessatti guddate Liverpool gadi dhiisee kilaba gurguddaa jedhaman yeroo isa barbaadutti kilabni guddaa yeroo kana kan ta'e Real Madriditti makamuudhaaf yeroo waliigaltee irra gahaa ture. Mohamed Salah garuu qarshiidhaaf dabarsee of hin kennine. Kun immoo deeggartoota birattis boordii kilabichaa birattis caalmaatti akka jaalatamuuf isa taasisee ture. Arne Slot dursee Jurgen Klopp yeroo leenjisaa kilabichaa turetti yookiin yeroo leenjisaa Liverpool turetti Mo Salah, Sadio Mane fi Roberto Firmino wajjin ta'anii waan isaan dalagan haga Champions League Awurooppaa injifachuutti gahaniiru. Umuriin isaa deemeeti moo sa'aatii ammaa kanatti taphattoota faana waliigaltee dhabuutu Mohamed Salah fi leenjisaa Arne Slot walitti buusaa jira kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Taphoota 3 walitti aansee seenaa Liverpool keessatti Mohamed Salah teessoo jijjiirraa taa'ee hin beeku. Teessoo jijjiirraa yeroo 3 walitti aansee daqiiqaa 90 erga taa'ee booddee garuu ammatti boordii kilabichaa akkasumallee Arne Slot wajjin walitti dhufeenya hin qabnu. Ammatti tapha Barnamaus booddee taphni koo isa xumuraa ta'uu waan danda'uuf maatii koollee waameera yaada jedhu kaaseeti kan inni ture Mo Salah. Haa ta'u malee ammatti waliigaltee irra gahanii erga waancaa Afrikaa booddeellee deebi'ee akka taphatedha kan inni laaluun danda'amu. Mohamed Salah eenyudha? Eessatti dhalate? Akkaataan dhaloota isaa akkam ture? Yookiin immoo Mohamed Salah yeroo jennu maaltu fuula keenyatti dhufa? Maqaan isaa guutuu dura isinii kaaseen ture. Mohamed Salah Ahmed Mahrous Gali jedhama. Kan inni dhalate Egypt bandara Nagrig jedhamtu keessatti kan inni dhalate. Keessumaa bakka addaa Baasiyuun jedhamtu keessatti akka dhalatedha kan inni dubbatamu. Bara 1992 yoo dhalatu umuriin isaa ammatti 33 fixee gara 35 34tti akka ol siqeedha kan inni ilaallamuun danda'amu. Ijoollummaa isaarraa kaasee kilaboota
akaadaamiiwwan garaagaraa keessatti kan inni taphachuu danda'e. Akaadaamiin keessatti taphate akaadaamiiwwan sadidha. Inni tokkoffaan akaadaamii Itihad Baayisuun jedhama yookiin Itihad Baasiyuun akaadaamii jedhamu keessatti jalqaba akka taphachaa turedha. 2004 haga 2005 jechuudha. 2005 kaasee hanga 2006 immoo akaadaamii Otmaason Taantaa jedhamu keessatti akka jalqabee kan inni dubbatamu. 2006 kaasee hanga 2010 yookiin immoo waggoota arfan darbaniif waggoota afuriif kilaba Al Makawlan jedhamu keessatti yookiin kilaba Al Mokawlon jedhamu keessattidha kan inni tajaajilaa ture. Al Mokawlon ga'umsa isaa arguudhaan kilaba kana ofitti fudhachuudha kan inni danda'e. Kilabni Al Mokawlon bara maqaan guutuun isaa Al Mokawlon Al Arab Sporting Club jedhamuudhaan kan inni beekamu. Maqaan isaanii yookiin immoo maqaan kan biraatti waamaman Mountain Wolves jedhamuudhaan waamamu. Bara 1973 waggoota 53 duradha kan inni hundeeffamuu danda'e. Stadiyeemii guddaallee ni qaba. Stadiyeemii guddaa deeggartoota 35,000 olitti qabatu kan inni qabu yoo ta'u, abbaan qabeenyaa isaa warra Arabootaatiin akka qabamedha kan inni dubbatame. Itti gaafatamaan kilabichaa immoo Mohsen Salah jedhamu. Liigii Egypt Premier League keessatti kan inni taphatu. Bara 2024 2025 Egypt diviizhinii lammaffaarra gara diviizhinii jalqabaatti ol guddachuusaa kilaba mirkaneeffatedha. Tokko jedhee taphataan kun achitti akka eegaleedha kan inni gabaafame jechuudha. Sana booddee garuu kilabni bara 2012tti kilabni Baazil jedhamu ofitti fudhachuu danda'eera. Baazil kilaba warra Switzerland almost kilaba warra Switzerland natti fakkaata. Kilaba warra Switzerland keessatti kan inni seenuu danda'e Baazil. Maqaan isaanii guutuun akkuma duraan kaase Baazilidha. 1893dha kan inni hundeeffame. Innillee deeggartoota 38,500 ol kan qabatu kan inni of keessatti stadiyeemii qabu. Kilaba kana keessatti taphataan kun hiriiree taphate taphoota 47 irratti gooliiwwan 9 lakkoofsisuudhaan waggoota lamaaf kilabicha kana tajaajiluu danda'e. Bara 2014 kilabni Chelsea Premier League England taphataa kana laaluudhaan bituudhaaf murteessanii garuu waggoota lamaachi keessa ture keessatti kana qixxee Chelsea keessatti tajaajiluu hin dandeenye jechuun ni danda'ama. Chelsea keessatti taphoota 13 qofadha kan inni tajaajiluu danda'e. Taphoota 13 tajaajile kana keessatti goolii 2 qofa lakkoofsise Premier League England irratti jechuudha. Sana booddee 2015 ergisaan Fiorentinaadhaaf akka mallatteessifamu ta'e. Fiorentinaadhaaf ergisaan waggaa tokkoof tajaajile tapha 16 irratti tajaajile goolii 6 lakkoofsisuu danda'e. Achuma Serie A keessatti Roomaa 2015 hanga 2016 tajaajile taphoota 34 taphatee gooliiwwan 14 lakkoofsise. 2016 hanga 2017 Roomaan dhaabbiidhaan mallatteessifachuudhaan taphoota 31 hirmaatee goolii 15 lakkoofsise. 2017 irraa kaasee garuu seenaan Mohamed Salah jijjiiramuu danda'eera. 2017 Liverpool ofitti fudhachuudhaaf murteesse. Taphataa kana taphataa cimaa taasisuudhaaf, taphataa onnee qabu taasisuudhaaf, taphataan kun taphataa seena qabeessa akka ta'u taasisuudhaaf gara Liverpool akka dhufu taasifame. Liverpool keessatti seenaawwan hedduu dalageera. Mo Salah keerariin kilabootni keessatti taphate keessatti osoo kan ilaallu ta'e hunduma caalaa kan Liverpool kan caalu hin jiru jechuudha. Eenyu? Mohamed Salah. Mohamed Salah bara 2017 2018 record breaking individual success baratti galmeessisedha jechuun ni danda'ama. Paawundiiwwan miliyoona 43 baasuudhaan ture kan inni bitame. Mohamed Salah gara Liverpool yeroo imalutti jechuudha. Sana booddee seenaawwan hedduu dalaguu danda'eera. Seenaawwan hedduu hojjechuu danda'eera. Liverpool wajjin waancaa Champions League Europa, Liverpool wajjin Premier League England, Liverpool wajjin Community Shield, Liverpool wajjin FA Cup, Liverpool wajjin seenaa adda taphataa dalaguu danda'eera. Haa ta'u malee as dhiyoo kana
Liverpool taphataa kanaaf bakki inni kennu hamma muraasa ta'aa dhufe. Yeroon siniin jedhu Mo Salaan taphataa cimaadha. Kanaafuu bakki inni kennamuuf taphota 300 waan ta'e irratti hirmaate gooliiwwan 200 ol lakkoofsisuudhaan seenaa qaba taphataan kun Liverpool keessatti. Haa ta'u malee bara kana keessa kan inni haasa'amaa jiru ammatti Liverpool keessatti akka hin barbaadamaa hin jirree fi kilaboonni biraa ofitti fudhachuu akka qaban Arne Slot jala sararee akka dubbachaa jirudha kan inni dubbatamaati jiru. Mohamed Salah eessa deema kan jedhu ammaaf gaaffii namoota hundumaati. Boordiin kilabichaa taphataa kana hambisee mallatteessifatamoo tarii amma Premier League England gadi dhiisee deemuu danda'a laata kan jedhu ammas gaaffii namoota hundumaati. Taphataan Liverpool, Roma, Fiorentina, Basel keessatti, Chelsea keessatti tajaajila hedduu tajaajile kun Liverpool Arne Slot jalatti ammatti hin barbaadamu jechuunsaa addunyaa gaaffii keessa galchaati kan inni jiru. Isa malee Cody Gakpo fi akkasumallee Hugo Ekitike qofa fudhatanii sarara fuulduraa yeroo dursaa jiran ijji keenya argaati kan inni jiru. Liverpool ammatti daandii milkaa'inaa amma eeggamee irratti deemaa akka hin jirre hundumti keenya iyyuu ni beekna. Haa ta'u malee Mohamed Salah haga kana dhiibuun barbaachisaadha kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Mo Salah guyyaa kaleessaa odeeffannoowwan hedduu bahaa jiran keessaa inni tokko kilabicha gadi dhiisee gara kilaboota biraa tarii kilaboota kanneen akka Saudi Arabiyaa imaluu danda'an yaada namoota hedduu fi shakkii namoota hedduu shakkii xiinxaltoota kubbaa miilaa hedduuti kan inni ta'aa dhufe. Hundumaafuu taphataan kun eessa deema? Taphataan kun Liverpool gadi dhiisee deemaa laata kan jedhu walumaa kan ilaallu ta'a. Guyyaa boruu Premier League England dabalatee wantoota hedduu irratti waan dubbannu qabna. Har'aaf kanuma irratti goolamne guyyaa boruu ammoo Premier League England, La Liga Spain akkasumallee Bundesliga German dabalatee taphoonni hedduun isaanii ni taphatamu. Isa qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Isin aga sanatti toora YouTube keenyaa kana subscribe, video kana ammoo like gochuudhaan akka nu waliin turtan affeerraa keenya guddaa galatooma.